السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم gaariidha wazkuruu jedhaniini isa kana akka wazkurii kaanitii miti kanaafuu mee yaadadhaadha yeroo ammaan dura dabre keessatti kanuti jechuudha nagaa isin baafne nagaa isin goone من آل فرعون orma fir'aunarraa jechuudha يسومونكم aali yogguu jedhan kana ahalii yoo ta'e malee asliin isaa ahalii jedhan sanii kan aalitti deebi'u kun rahima nama isa darajaa qabuuti jechuudha. Laakiin Fir'aawun ammoo rabbi biratti darajaan qabu yoon fi ormoo kaafirtoota san biratti ta'e malee kanaafuu aalii jedhee Fir'aawnatti irkisuu isa kanaatu akka nama darajaa qabu inumaa rabbummallee hamma himatu takka taanani aaliin kun jedhameeni ni akkuma isaan yaadan sanittu haa taatu jedhee Khaalid subhaanahu wa ta'aalaa maqaa kanaan dhahee jaa jiranii orma Fir'aawnarraa hogguu nagaa isin baafne mee yaadadha. يسومونكم Isaan suni ka isin dhandhamsiisan haala taaniin jechuudha. Isaan ka isin dhandhamsiisan haala taaniin. Isaan suni سوء العذاب isin ka dhandhamsiisan haala taaniin jechuudha. Maaliif egaa وإذ نجيناكم إن كن واذكروا تدبر يقودرا واذكرون دبريتي جرا إساساني جيتشودا حقي إساساني واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم جيتشورتي دبريتشو ساني في واذكروا قدر في إساخنا تنافي أتشرقي سنا جاجرا ميادا داوغونا غايسين نتبافني ورما فرعون الراوغونا غايسين بافني ساني يسومونكم جيتشون جارتين فرعون خايسين أمسيسن حالتاني جيتشون جارتين فرعون أخوني خايسين أمسيسن حالتاني جارتين فرعون خايسين أمسيسن حالتاني جيتشون فرعون جيتشون warreen maqaa akka nama habashaa moo maal jedhan isa kaan Iraan maal jedhan jenneeti akkasitti kaafnaa inni kun jechuudha warreen gartee Amaariqaanii kana jechuudha takkaa'u gartanii isa gartee Qibxiyyoota kanaaf daanyaa kan ta'e jechuudha akkuma nama gartee fursi mo'uun daanyaa isaanii ta'e zamana san keessatti laqabaan kennamaaf. Kisraa jedhama. Karoon immoo Qeessar jedhama. Kan Habashaa Najaashii jedhama. Akkuma beekamaa ta'e Najaashii jedhama. Fir'aawnaan kun duuba waan Qibxiyyoota kana Amaaliqoota kana daanyaa isaanii ta'eef jecha Fir'aawnaan kun jedhama. Yasoomuunakum ka isin dhandhamsiisan haala tanii jechuudha. Soomni kun siraan walaasuma alaa soomii akii jaajira. Dhaadheessuuf jechuudha. Maaliif jechuun waan takka bittaadhaaf bitatuu barbaadu jechuun meeqa jedhanii haa ta'u immoo ammaaf ammoo yasumuunakum isaan sun ka isin dhandhamsiisan haala taaniin takkaa'u bifa kana jechuudha inni kun har'aa akkatti deema jechuudha maaliif wanti kun yeroo cufaa dhandhamsiisuun kun itti fuffee kan jedhamu irratti bifa saniin deema jechuudha takkaa'u saa'imaa jechuurraa fuudhama ja'a jiranii. Inni kun turiinsa uummatoota kanarratti jechuudha. Aangoo isaa kanaan dhiibbaa uummatoota kana godhaa akka irra ture ta'uutu jira. Kan isin dhandhamsiisan haala taaniin jechuun akka kana.
سوء العذاب hamaa qixaaxaa kan isin dhandhamsiisan haala taaniini hamaa qixaaxaa kan isin dhandhamsiisan haala taaniin jaratteen kuni jarattiin fir'aawnaa kuni fir'aawna gaa mataa isaa bicha osoo hin ta'in wantoonni mannu jala jirus gaa akkuma aadaa addunyaa keessatti beekamutti bifa sanii jechuudha jala sossoobe hooggantoonni kunis waan ta'eef kan isin dhandhamsiisan haala taaniin hamaa qixaaxaa jedha. Mee hamaan qixaaxaa يذب- kuni maali? يذبحون Yuzabbixuuna أبناءكم yuzabbixuuna jechuudha hagurraan haala taaniin jechuudha abnaa'akum ilmaan keessan kan dhiiraa jechuudha. Ilmaan keessan kan dhiiraa hagurraan haala taaniin jechuudha. Haqaqqalan haala taaniin jarattiin sun jechuudha sumuuna kumirraa badala ja'a jiranii bifa kana jechuudha. ويستحيون نساءكم Hajira achisan jechuu kanarraa muraanni halakkisan haala taaniin nisaakum jechuun dhalaa teessan ijoollee dubraa jechuudha kan dhalaa kan dhalate isaan san hajiraachisan jechuun kan lakkisan haala taaniin jechuudha hin qalanii hin gurra'anii isaan kana ni lakkisan maaliif lakkisan yoo jenne if kaddamsiisuufi kanaaf jechuudha khidmaa isaaniitiin akka gartanii dhaabbattuuf jecha lakkisanii halakkisan haala taaniin ijoolleewwan teessan ta dubraa jechuudha. وفي ذلكم Maali wanti kun wanti irraa ka'uu eegale maali yoo jenne warra raayiduu tanaatu nama yeroo tanaan keessatti dhalatuutu namni dhiiraa aangoo ta'e tana sirraa fudhataa jechuutu isa kana biratti raayiduun himte jechuudha. Akkuma ammaa nabi zamana Muhammad alayhi salaatu wassalaam ergamu kana keessatti warra lisaana haqaa bichaan himamu osoo hin ta'in warri raayidullee waan kana akka himtee jirtu hadiisa Iraqaa keessatti wantoota ka'uu jira jechuudha. Bifa kanaa fi ummatoota ijoollee dhiiraa tanarratti sossooyee hogguun fi isiin dhalattu hogguma san keessatti haadharraa hogguu isiin dhalattu hogguma saniin keessatti ajjeesan jechuu qalanii wanni godhanii dhalaan ammoo wanti sun waan ittiin himaminiif jecha if kaddamsiifna jedhanii bifa akkasiitiin lakkifamaa turtee wafii dhaalikum saniin keessatti wafii dhaalikum وفي ذلكم saniin keessatti jala kana keessatti hin jenne isuma amma nuti dubbatu kana fagootti ilaalee jira jechuudha. Wafii dhaalikum saniin keessatti بلاء rakkoo saniin keessatti ijoollee dhiiraa gugurraanii ijoollee dhalaadhaa hambisanii if kaddamsiisanii gabroo isin gabroonfattanii bifa kanaan mazkuurii saniin keessatti balaa'uun بلاء mokkorri tahaadha jechuudha. Tanwiina ta'ziimati mokkorri guddaa ta'e tahaadha. Waa mokkoramuu laafu isin hin mokkoramne akkasittiin orma sanirraa nagaa isin baase yaa jaratti maalifi har'a ni'imaa isinii dhufe kana qananii isinii dhufe kana kitaaba keessan keessatti illee ka dubbatamellee kana itti amanuudha. Maalifi kana taatanii kan jedhu ni'imaa isaa agarsiisaa jira. Dubbatamaa san keessatti mokkorri guddaa ta'e tahaadha. من ربكم عظيم Min rabbikum rabbii keessanirraa kan tahe aziimun jechuun balaa'uun aziimun achi walit deema mokkorri guddaa ta'e sun ka rabbii keessanirraa ta'e saniin keessatti tahaadha. Ilmaanuma namni fedhu kana bifa kanaan yoo kan dubbiin kun deemtu taate rakkoo tana keessatti osuma isin jirtanii furmaata bifa kanaan kan godhu yoon ta'e kanaafu inni kun ni'imatti naa qabattanii silaan isa duraa sun mokkora guddaadha jettanii qabattanii oduu sirreewwitanii silaan gaariidha jechuu garsiisaa jira. Ammas jechuu takkaa'u kam goona wafii dhaalikum jechuudha gugurra'uu fi ijoolleewwan dubiraa lakkisuu kanatti hin deebifnu wafii dhaalikum jenna. Nagaa isin godhuu saniin keessatti nagaa isin baasuu saniin keessatti orma fir'aawnaa akkatti rakkoo isin irratti uuman sanirraa nagaa isin baasuu saniin keessatti balaa'oon min rabbikum aziimun qananiin guddaa ta'e ta'a. Balaa kanaan lama tokko hamaanaa qananiiti tokko hamaanaa mukuraati jechuudha. Qananiin guddaa ta'e tahaadha
من ربكم ربي خيسن الرا عظيم بلا إبديبيا إيك أرانين قدات يتار ربي خيسن الرا نجا اسم باسو سن كي نجا اسم باسو سن كي ستيج آية وإذ فرقنا بكم البحر إيه مي واذكروا يا دتا جربتي يا دتا جداني بني إسرائيل يوتا خيروا إرجمان الله إرجموا خنان كيسة تجيرو أمدو بيسا نئمانغا أبوتي سوني نئم إلمان كناتي يا جداموني إرتي متاجرا جرسني تلقو خنا كنا ميمتي أبوتي سانيتو كنا ميوان تيفي خنافو وإذ فرقنا هبونتي غرغر ببافني مي عادت دادا بكم البحر بكم البحر جيتشورا بحري هقوني في إسينيف غرغر ببافني بحري هقوني في إسينيف غرغر ببافني هقو إسينيف بحري غرغر ببافني جيتشورا مي إسيساني يادت دادا بحر الأحمر جبعنيني غافا نبي موسى namoota itti amane kanaafuu jechuudha warreen falfala dalagu sunillee warma fedhanillee yoo barate barnoonni kun bu'aa fida jedhaa jira. Maaliif jechuudha wanti kun osoo tahe inni immoo wanti kun mucjizaadha. Yaada jedhamu irratti jarri suni fudhatan jechuudha. Kanaafuu inni gaa ummata guuratee kadhatee jibbaatee wajjin gallakkisuu dinnaan adabbata bani Israa'eelaa gaa gabroonfattee jirta. Kanaafuu nuti biyya keenyatti galla. Nu gallakkisi jedhee hogguun inni gaafatu wanti sun waan didameef jarattiin jechuudha wal jaaranii waan dura deemaniif jecha bakka baharii kanatti innaa lamu dura kuuna jedhanii dhaqabaman jechuudha. Bakka tanatti وإذ فرقنا بكم البحر بكم جيتم معنا لكم جيتم هقو إسنيف جيتشا بحري غرغر ببافني بحري خان هقوني بي إسنيف جيتشا تاكاو سببا خير سنين غرغر ببافني نيادا دا دا آية فأنجيناكم فكان كل فرق كالطود العظيم كجوس أبو جيتشورا نبي موسى جيتشورا وحي قولي أو جئي بكا خد جيتشورا يبسا جيتشورا تخاف دركا ولا تخشى خجو سنين بفسنين جيتشورا أمتو تخنرا نبي اسم بافني أكجرو من سيران غاتو جلايا مي عادت دارا جاجرا فأنجيناكم ما كان جفاجة Sagalee dhaabamudha. فأنجيناكم غاريدا أقوني في إسيني جيتشا تاكاو سببا خيسانين بحر الأحمر كان جدنسان غرغر باباف نمي دادا خانا بموسى وحي غوني بكا خود ألاما غستي خود ألاما وان تاتيف ilma Yaaqoob kun gaa gosuma ta'e booda wanni gosa ta'a kun silaafuu ilmaanuma kanaat taha abbootuma kanaat taha waan ta'eef oguu gargar babaafne sababaa keessaniin takka isiniif jecha bishaan bahar oguu gargar babaafne san hin yaadadhaadhaa fa'anjaynaakum nuti duuba kan nagaa isin baafne jechuudha nuti kan nagaa isin baafne jechuudha
خنجا اسم بافني فرعون سنرى خنجا اسم باف وأغرقنا آل وأغرقنا فرعون آل فرعون نتي خني غرينه آل فرعون أرم فرعون خغرينه بشانتي خني روني جچودا إسان كنغني آل فرعون آل فرعون بيچا سنتين فرعون اللي فلما أدركه العرب قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل جي أكاسي خنافو إنني سوجين آلي أسيت دبتت بكبيرتي إنني سوجي جرا يا دجل خاصا جرا وأغرنا خنتخني غرني على فرعون أرم فرعون وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون حال إسن لالتنين جيجو حال إسنين كوني لالتنين جيجو حال إسنين كوني لالتنين فبو ديما سن كيستي ولا لالا ديما تاكاو إيغا إسان كون أتشباهاني جر فرعون أخون اللين كانوا مخانان أتشباهنا جداني آية خرا خد ألمان كانان أديم سيساني دولا إساني تفوفن جيجو وقوني بإسان أتشي ديمان الله سبحانه وتعالى بشان الردي بسي إسان غرق نيجو حال إسن لالتنيني جيجو نكما جيجو وإذ واعدنا موسى مي يادتا يرو أمان دورا دبر خيست خنوتي بايلما غوني موسى دب خبايلما غوني جيجو نبي موسى دب خبايلما غوني 40 ليلة gaariidha. Baay'ilama godhuun kuni haaliqumaatu baay'ilama godhe. Maal jedhu wa'adakumullahu wa'adal haqqi jedha. Wa'iz ya'idukumullahu ida xaa'ifateeni jedha. Kanaafu baay'ilamni kuni Allahuma baay'ilama godha malee Allahalleen baay'ilama godhe Nabi Muusalleen isaa baay'ilama godhe isaan lamaan gidduutti hin hojjetamne jechuudha. Maaliifi faa'ileen kuni بابا إسارة تنجر ودلا برات بين جاجرة وقونت بايلما قوني ميادة موسى وقونت بايلما قوني 40 ليلة 40 ليلة قام هالكنيتي أفرتم قو بايلما قونيف قام هالكنيتي أفرتم قو بايلما قونيف جيجو قام هالكنيتي لكامان هالكني جيجو قام هالكنيتي أفرتم قو بايلما قونيف جيجو قرمال يو جنة واتممنا ب10 جاء فتم ميقات ربي مال قوتم دوبا وقدرا 30 صدما بايلما قونيف جاء ايغسي مو خدن اتئداد فتم ميقات ربي جاء اتشبودن يجودا 40 قوتم دوبا خناف ججودا وقوني فينوتي بايلما قونيف نبي موسى قام هالكانيتي أفرتم ججو قدرا صدما قونيف صدما سنرتي خدان إدانة ولرتي أفرتما تيجو فاكيدا باتن زلقادا قوتوتي تها خنان زلحجا اتي إدامة جيجو حالكان جيجون كوني حالكان كون قياد أبيتي ميجي حالكان إبسون حالكان كاناتو قيادورة دبرا كاتا لالم خون حالكان قيادورة قيام بودرة فوانتير خنابو تنابي حالكان جاء 40 ليلة كما هالكانيتي أفرتم وقونت بايلما قوني غافا ميوجن غافا توراسي خننا جتشوني إساف بايلما قدامي نبي هارون فقلف نيجي أكاسيتي أمة ولدتك أبي خطابني غافا سيتس غا خطاب جتشورا الواحد لوحي جام كان خنابو جتشورا كا أمني خيني غاف درا لوحي رتك أراتو رسال خنابو ونقوم بأعلى أمني لنسي وجين أفي سيقل شورا قباني جئ بايلما قدامي ثم اتخذتم العجلة ثم اتخذتم العجل إيغانا إسين ديبيتشا قدتن جيجو ديبيتشا قدتني إلهان ديبيتشا قدتني ربي قدتن جيجو قبرما قدتني ديبيتشا من بعده
من بعده إيجا إني سنبرا ديمي جيتشو بعد مضي موسى إلى طور جنة إيجا إني قال طورتي إسن برا ديمي إيجا نا إسن دوبا دي بيشخني ربي قد أتنجيتشو لقبر ما دوبا وأنتم ظالمون وأنتم دوبا إسن ظالمون لبو خيسان مين أولا دوبا لبو خيسان إسن مين أولا جيتشو مخلوق متوكو نا أجيتي هبوغو أتا شركي خنان بايلما نبي يجلي خلفتني خنا جل أفاجئ وان كان نغرغرتني ناغلچتني رب اللين في دينان جدي أجرتي دياتو قبان جاء جراني أسيتي حاساتي أبوني سنبرا ديمي أجراك دوبا إسين أمو أجبودان dibicha khani rabbi godhatanii eeguma inni isin biraa deemuti jechuudha. ثم عفونا عنكم Dibichi kuni maaligaa duuba ijlii jedhamuun isaantu gabbara dibicha sanitti jajjaree jechuudhaaf jajjare. Wantum daalimuun haala isin lubbuu teessan miidhoo taatin kufummaa ta'a. Summa cafawna ankum ثم عفونا عنكم gaariidha duuba akkasitti gaa keessi dubbiin bal'inaan jira bakka bakkatti bal'isee haasawa bakka garigaritti waa xiqqo xiqqo itti bu'a bifa kanaani rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana kana buusee achumattuu itti hime gaa wadalhum saamiriyyuu je'eti rabbiin achumattuu itti hime duuba ummanni rakkoo kanarra jiranii ummanni waa dhufuu hin dandeenye kanaafuu rakkoo kana uumamee je'ee bifa kanaan itti himee jira. Achi boodanni galee tarkaanfii madaalamaa ta'e fudhate Musa Saamirii haja'an kana rakkoo uume kana ummannillee uummatallee hajallise kanarratti jechuudha. Isa immoo akka maraatuu ni abaaree laamisaasa jettee akka olumaa gad maraataa taatee fiigduu je'eeti waan kana kaayee fi achi boodan jechuudha dibicha sani gubeeti daakamee azuuramee ummanni immoo kufummaa itti seenee shirkii tana itti seene san fuulduraaf akka lubbuu isaanii ajjeesanii addunyaa tanarraa bifa saniin galantu godhamee tooban isaanii ummatoonni immoo munkara kanarraa buusaniin dhoorgin nabi Haaruunii fi warri silaan amantaa qabu duran dhaabbanne ifillee dhiiftanillee isa jalan dhufne yaadni jedhamuun bifa akkasiitiin jechuudha akka xuurii kanatti dhihaatan fuulduraaf jechuudha isaan sun godhamanii bifa saniin summa afawna ankum eeganaa isinii bira dabarre min ba'di dhaalika Dagama. Ali. Indah gam gurbatu baisa. ya. Makasih. Ski. Banatu sih kan. الله كيف ما شيك شبكانا الله Ya mara kongo. الله ثم عفونا عنكم Eeganaa isinii bira dabarree nutiin kun من dibii بعد keessa ذلك eeguma saniiti jechuun eeguma isin dibicha rabbi godhatanii gabbaruu saniiti. لعلكم تشكرون Maaliif isinii bira dabarre yoo jennee akka isin qananawwan Allaha isin irratti taate tana dilii guddaa tana irra nuu dabre jettanii nuti waa asin dhayne jettanii Allaha akka isin shakkartaniif jechuun shukrii haaliqaa akka Allah faarsitanii galatoonfattaniif jecha. وإذ آتينا
gaariidha. Waskuruu duuba yaadadha yaa bani Israa'eel isaanuma qabeetti jira gaa'ii hanga keessaa baanu yaa ilmaan Yaaquummee yaadadha wayiz aateeyna hogguunii fi yeroo ammaan dura dabre keessatti nuti kennine موسى الكتاب nabi Muusaadhaaf hogguu kennine kitaaba hogguu kenninee fi nabi Muusaadhaaf hogguu kitaaba kennineef jechuudha duuba. Kitaabni kun aliin ahdiyyaadha. Tawraa kan jedhamu sani. Inni Tawraa jedhamu heera amantaa islaaminaa ibsaa ta'e jechuu hiikkan isaa kasitti ilaalamaa bifa saniin. Wal furqaana. والفرقان Furqaan illee hogguu nuti kennineef jechuudha. Furqaana jechuun mucjizaa haqaa baaxil addaan baasaa ta'e hogguu kennineef jechuudha. Mucjizaa haqaa baaxil addaan baasaa ta'e hogguuniif nuti kennineef jechuudha. لعلكم تهتدون Akkasani takkaa immoo kitaabni kunii fi furqaanni kunis akkuma keenyaa walaqad aateenaa Muusaa wa Haaruuna al-furqaana akkuma jiru kitaaba haqaa baaxil addaan baasaa ta'e illee yoo jenne dandeenya jechuudha. Summa aateenaa Muusaa al-kitaaba tamaaman ala allazii ahsana wa tafsiila likulli shay'in akka jiru. Takkaa mucjizaa kitaaba gartanii wal furqaanan mucjizaa haqaa baaxil addaan baasaa ta'e hogguu kennineef kitaaba illee kennineefi mucjizaa haqaa baaxil addaan baasaa ta'e illee hogguuniif nuti kennineef isaan yaadadhaadha. لعلكم تهتدون Isin akka qaceeltaniif jecha namni kitaaban qaceela amantaadhaan qaceela akkanuma qaceeluu hin danda'u jaa jiran isin akka qaceeltaniif jecha qaceelloo keessan barbaanneeti. Kanaaf jecha sababiin kan gartee kitaabni kennameef mucjizaan kennameef. وإذ, Hayya وإذ قال موسى لقومه mee yaadadha hogguu nabi Muusaan jedhe liqoomihi orma isaatiin hogguu jedhe hogguu nabi Muusaan orma isaatiin jedhe qoommi kun hogguu jedhan aadaa dhiiruma bicha irratti dubbatama laaskar qoomu min qoomin akka jedhu walaan isa min isaa hin boodarra fida haa ta'u immoo har'aan tanaan keessatti dhiira bicha irratti hin gabaabbatu maaliif waluudhanis qaala qoommi ija inni arsalnaa nuuhan ilaa qoommi ija haa qoommi kanaan keessatti Dhalaanis seenaa ammaan tana bifa akkasitti seensisa adillaa biraa jira waan ta'eef hogguu nabi Muusaan orma isaatiin jedhe mee yaadadhaa maal kan jedheen yaa qawmi يا قوم yaa gosatoo yaa qawmi إنكم yaa gosatoo yaa orma koo innakum إنكم ظلمتم أنفسكم isin duuba miitaniiti jirtan lubbawwan keessan miitaniiti jirtanii waa ifin hambifne abbaan gaa wanni godheef hin danda'amu jedhanii kanaafuu lubbawwan keessan miitaniiti jirtan maaliin باتخاذكم العجلة dibicha godhatuu keessaniin ilaahan jedhanii gabbaramaa dibicha godhatuu keessaniin jechuudha. فتوبوا Ilaa baari'ikum فتوبوا إلى بارئكم waan egaa lubbawwan keessan miitaniif jecha gara haaliqa keessanii gara isa isin uumee gara uumaa keessanii toobaa deebi'aa duuba. فاقتلوا أنفسكم Tooban har'aa tabiraatis tabani Israa'el toobatu afaanumaan toobatu kana jedhan dilirraa deebi'anii akkuma amma uummanni biraa toobatutti toobatudha. Tun ammoo har'a akkasitti hin taatu. Tun akka har'a akkasitti hin taatu. Kanaafuu har'a maali tooban nuti keenya jiru ni balleessitan isaa manala balleessitan waan taataniif faqtuluu anfusakum lubbawwan keessan ajjeesaa duuba. Lubbawwan keessan gata. Tooban kana har'aaf lubbawwan keessan ajjeesu. Namni if ajjeesuu danda'u halaalaa san irratti danda'u if ajjeesuu rabbii jedhe if ajjeesuu qaba. Namni immoo san hin dandeenye nama biraatiin
أنا إفرا قبان قامني ندعي جاي سبيل مخانا ندعي بفخانا كتجا إيه مرد مان غرانا فجاسي أكسين أجيسي جي فجدمو قب خانوما بوارا أمو قب دمالي واني جراتني أكدي توبا إسنغتي ديبين جامون جرول وانقو دار خايدوبا ذلكم إسا سنيتو دوبا إفجيسو سنيتو خير لكم خير لكم إسني برجالا عند بارئكم عند بارئكم خالق أخي سبرتي إسا إسن أومي برتي سنيتو إسني برجالا دوبا فتاب عليكم خنافو فتاب عليكم دوبا إيه ما تجرى فتاب عليكم الله سبحانه وتعالى فقتلتم أنفسكم فتاب عليكم جدو لبوان كيسان دوبا إيه ني أجيبتان إيه أبوتين كيسان سنجيتو غا خيس دوبيتي لبوان كيسان ني أجيبتاني فتاب عليكم الله سنرد توبا دي بي أكخانة جدو الله دوبا سبحانه وتعالى كسي توبا سنرد دي بي آية إنه الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم والتواب اسماتو هدو نما ديبي آدا الرحيم هدو نما رفتا دا بكتنا في فرمات اسني قد دوا وإذ قلتم وإذ قلتم يا موسى غاريدا وإذ قلتم وجوجة تمي وإذ قلتم وجوجة تن ميادة لن نؤمن يا لكم موسى آية وإذ قلتم وجوني بإسنجة لن نؤمن لكم يا موسى لن نؤمن لك يا موسى يا موسى لن نؤمن لك نتدوب سمتون أمنو سمتون أمنو سنقوم سنو هجوجة تنجتو كوني أما وتعالى موسى من أمي 70 رجلا كجؤون دي ديمدو أما إيقوما دبين كوني والكتاوي منكر كون أبامي نمون كوني والكتاوي بودني نما أبوساني وجين هنجبرين نبي هارون وجين كافيجو خنابو جيجو من أمة سنيرة نما ترباتما أبدوتي gara xuur kanatti bakkuman kitaabaan si kennee isaan sirraa hafan sanitti dhufuu qabanidha jarri sun. Maaliif yoo jenne jara kana uzrii goonetiif jirra numan danda'ini malee munkara san silaan dhaabuu hin dandeenye malee uummanni uummatuma tattaafate haa ta'u immoo dhaabuu hin dandeenye waan ta'eef kanaafuu uzrii achi sibiratti himatu miti as xuurii kana dhufanii haa himatanii jedhe Qaaliin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafi guuree fide duuba bakka xuurii kanatti bakka guduraa kitaaba kennaman sanitti kitaaba Nabi Muusaan kennamee duraan silaa wajjii galchuu adeeman jarri irraa hafee jedhame kanatti jarri 70 kun dhufu. Hogguu kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muusaa kana dubbiseetuma jara kanan dubbifne manguddootana ittuma dhiisee amma gaa jarri Nabi Muusaan gaa gara xuuritti gara keessatti ol deemee Rabbiin isa dubbisee manguddoos guuri manguddoon baga dhufte hanqanuma barbaanne malee waan biraatii miti galaa jedhaniin. Hogguu kana gaa haasawa Rabbiin isa dubbisu kana ni dhagaa. Haasawni kun itti tole. Kanaafu nutillee gaa Rabbii kana garreetuma yoo galli malee gaa wama himnuun qabnu gandaanu guurtee nu fidde jedhanii manguddoonni kuni sagalee kana haasan. Hogguu jecha isaan kana ja'an kana wasqultum hogguuni fi isin jettan manguddoon teessan sun hogguu jettee lan nu'mina laka nuti sittin amannu sin dhugoomsinu hattaa nara Allaha حتى نرى الله جهرة hamma Allah garrutti
jaharatan jechuun zaahiraan amma garrutti jechuudha. Jahri jechuun sila ol fudhatu. Kun imma dirree bayeetuma zaahiraan hamma Allah garrutti nuti sumattuun amannu. Akkanuma nu fiddee kan nun dubbisiin rabbillee nagaan galallee osoo nun jee wayyaadha. Akkanuma nu lulleessitaniituma amma gangandatti nu galchuu maaliif na guugallee hin jenne ree manguddoon. Maaltu argame duuba? فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة. دوبا اسم قبض دوبا اسم قبض جي أما يرو قرآن بوخانا بني إسرائيل يوتا أما جرو خاناتي خطاب قلون فأخذتكم الصاعقة ومن ساتو اسم قبض من قدون تيسان سوني نؤمتي صاعقة جيشون كوني بخكا جامكا بخكان كوني ibidda gartanii citee bu'uka jennu kana isaan isinni qabde dhumiinsatu jechuu isin qabe manguddoo teessan sani ibiddaani guban duuba jira kana saaruu kuma itti gallakkise kaalin namoonnummaan addunyaa tanatti si argina juukooni har'allee silaa nama wayyaadha jennee guuramanii dhufanii wantummaan kun maal ogguuju numa dhabe jira jarri nu dhume duuba kana kaasee dhumiinsatu bakakkaatu isin qabe waantum tanzuruun. وأنتم تنظرون. Haala isin laaltanii gartanii jechuudha. Haala isin laaltanii gartanii. Haala isin laaltanii gartaniin duuba. Bifa kanaatu argame duuba. Dhume jarri kanaafuu dhaamanii jiran jechuudha. Maal nabi Muusaa illee gaafa silaan kitaaba ormaatu biraa hafe malee gaafa rakkoon biyyattii keessatti hanguma inni kitaaba gaa ol deemee biyya tanatti fiduu bar jidduu tanatti rakkoon uumame kitaaboon bitadha jeetu bar kana tokko kunnaa rakkoon kun itti uumame. Ammas deebi'ee manguddoo nama 70 hogguu fidu manguddoo harkatti gate. Duuba inni hiya illaa fitnatuka jaaba. Tudillu man tawata wa taadi man tasha. Maalifi yoo feetellee achi durallee gatuu ni dandeessa. Duuba orma kana fiddee hogguu ni fin asitti dhuman. Ana akkamittiin biyyatti galuu dandayaa? Maalumaa bakkatti nama kortee jedhee rabbii isaa kadhatee summa ba'asnaakum. ثم بعثناكم. Eeganaa nuti isin kaafne jechuudha. Eeganaa manguddoota san jara 70 san ni kaafne duuba. Kadhatee rabbii isa tuufaatee min ba'di mawtikum eega du'a keessanii isin kaafne duuba. Manguddoota san kaafne. Nuti galata akkanaa isin biraa qabna. Manguddoonni rabbiin kama dhuman kana kaase duuba. Bakka itti galuun qabu jee wawwaannan gaa. Bakkuma itti galuun qabu bargaa. Manguddoota kana gatee gaa. Gatamee rabbiitu gartee nabira fidaa jee haa uzirii himatanii asitti hin taatu achi fidinaan jaan jee guuree hogguu achitti dhuman. Bakka itti galu su'aan qabu bar lubbummaaf wawwaatee la'allakum tashkuruun. لعلكم تشكرون. Isin akka gartanii Allah shakkartaniif jecha nuti isin kaafne jechuudha. Manguddoota rabbiin ni kaasef. Lubbuutti deebise. Ganaa gaa hogguu lafaa kaan aboo waan hogguu duraasa wa itti deebita. Wa itti deebitani aboo maal dubbanna gaa atuu gaa nagarsiisii tana jennaani gaaratti mul'atee gaara san ficaa godhee Khaalid subhaanahu wa ta'aalaa nabi Muusaan gaggabee bifuma saniin jechuudha. Hogguma sanuu gandatti gale gaafa kitaaba fudhatee gale sanii. Kanaafuu amma immoo manguddoonni wama san kaafte wanti tun illee ta'uu baattu silaa mokkoraa fi malee xiyyeeffannaa guddaa kanaa irratti godhuu dhabuu sima danda'e jechuudha Khaalid subhaanahu wa ta'aalaa. Karuu immoo kana keessatti hikmaa jira waan ta'eef akkana godhee la'allakum tashkuruun akka isin Allah shakkartaniif jecha. وظللنا nuti mas ni gaaddiseessine. عليكم الغمامة. Isin irratti duumessa gaaddiseessine jechuudha. Ammas turista biraati. Kanaafuu gamaamni kun jamu gamaamatiin jira. Kasaabiin jamu saabatiin akka jennu kana duumessawwan isin irratti gaaddiseessine. Eessatti yoo jennu tiishii jedhama inni kun. Gaafa jihaadaaf faqaatilaa innaa haa'una qaa'iduun jechuun siifi rabbiin kee lolaa gaafa jedhaniin san nuti asuma tetteenya kajaan san kaa yatiihuuna jechuudha min ardi 40 kajuusan
بفخانة جتشورة تيه سنة أرجمة جتشورة نخونس يروبرات إسنرتي نتنيجاتي سيسندو من سوان وأنزلنا عليكم المن وأنزلنا عليكم المن والسلوى نوتي إسنرتي بوفني المن الكمات من المن الذي أنزل على موسى محمد عليه الصلاة والسلام طعام كل فمالي أرجم جتشو طعام إفدركوا أمالي أرجم نوتي إسنرتي بوفني تكاومو وزلنا عليكم المن nuti isinirratti buufnee waan deema fakkaatu jechuudha. Mishingaan bakka gaditti wanni isaa kana keessatti jechuudha. Wanni deema fakkaatu tuni keessa jirti ammallee. Kanaaf waan deema fakkaatu takka xaama kurfaadhaan malee argame nuti isinirratti buufnee wassalwa. والسلوى Ammas jechuudha foon bitintirreedhaa jedha. Foon bitintirreedhaa jedha. Kuni jechuudha gogorris ni jedha. Gogorruma ta'eetuma xixiqqishoo isiiti. Kanaafuu bitintirree jenna gogorrii xixiqqishoo jenna gurguddoon isiiti liqii jaaniin kun ammoo xixiqqishaa isaati. Foon bitintirreetiin isinirratti buufne jechuudha. Maaliifi waraanni kuni nuti kanumatti deemnee lollu maal argatuu qabna? Xaasumaan wanni akka daa'imaatis nu bu'uu qaba. Wanni akka foonitis waraanni nyaatuu qabna jechuudhaan Nabi Muusaa gaafannaan Rabbi isaa kadhatee Rabbiin kana isinirratti buufne jaa jiru. Kuluu min xayyibaati maa razaqnaakum. كلوا من طيبات ما رزقناكم Waqulnaa ni jenne duuba nuti. Kuluu nyaadhaa jenne min xayyibaati maa razaqnaakum gaggaarii waan nuti isin razaqnerraa isinii kenninirraa nyaadhaadha jenne. Isiniin jechuun manguddoota keessan saniini. Ni'imaan isaan irratti nuti duuba gartee qananiifne ni'imaa ilmaan kanaa tahaa. Wamaa zalamuuna. وما ظلمونا Jarattiin sun waan ummiine waan takkallee nu godhuu hin dandeenye. Haaliqa keenya jedha. Kanaaf waa takkallee nu godhuu hin dandeenye waan ummiine jarattiin ifumaa fi if miite malee. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Ammoo kana haa jennu ummiine haa jennu ni tahanii lubbawwan isaaniitti hamiidhaan ta'an duuba. Ifumaaf rakkoo ofirratti uuman. Lubbawwan isaaniitti hamiidhaan ta'an jechuudha. Lubbawwan isaanii qofa jarattiin kun hamiidhaan ta'anii anfusahum dura dabarsu kana kenna lubbawwan isaanii qofa jarattiin hamiidhaan ta'anii jedha. وإذ قلنا سرد أنا شيخ إن شاء الله تسير. سونا وإذ قلنا ادخلوا قاردا وإذ قلنا وإذ قلنا ادخلوا قاردا مي أمسي وإذ قلنا هقونو تجن مي يادتا هقونو تجن مال كان جن ادخلوا هذه القرية ادخلوا مندرتي تنا سينا هقونو تجن مندرتي تنا سينا هقونو تجن مندرتي تنا يوجد مندر بيت المقدس إسيسان سينا هقونو تجن كن إيسا في أما ريبون تنا لولو بودي من كان ربي سبحانه وتعالى نبي موسى نس نبي هارونيس أمتوني من قدوني سونيس ورقرتني لولا هبوسا ديموسون أمتوتا نملما يوتاتي مالي نميقا نبي موسى سقالي بردو خني وان هنجرف خناف ربي سبحانه وتعالى إسام مكردو تيهما بقى جاء كان خيستي جرتين كؤمدو خنافو درانو ماتنگا سوسوهتي ديما جيرا وان تيف بيا غرتاني مصري خانات لي غدي لكسانيتي مي ايغوما غرتي فرعونا خنا irraa halaakee biyya qabatan boodan biyyi namaa biyyuma namaati. Booddatti illee taatu biyya teenya irraa hafaa jechuun inni argama. Kanumaaf warra aangoo qabdanii biyya sanitti ichi deebi'aa biyya teessan san bilisummaa baasaadha kan jiru irratti biyya Masri irraa sosso'an jedha. Hogguu sosso'an jidduma Misrii kanaa fi
Kanaafu jechuudha idduma Beetel Maqdisitti jarattiin kun dhama'anii hafan jechuudha. Kanaafu achi boodan Yusha ibn Nun kan jedhamu haadima fataa isaa ka jennu san inni suni nama walitti gurmeeffatee ilmaan biyya sanitti dhalaati. Hamma bultii amata 40 achi taa'a waan taaneef manguddoon sun guutumattuu dhumtee amma gaa seenan amma duuba deebuun hin jiru biyyi gaa Fir'aunatti xiyyoonni itti deebi'anii jiranii qabatanii jiranii fuuldura ummata jabbaarotaa san min baqaa adii wasamuudiin kan jaan kana ifirraa baaftanii seenuun dirqama jiru. Seenaa jechuun amma zamana Yusha ibn Nun kana keessatti jechuudha seen kun. Hogguu nuti jenne udkhuluu haazil qaryata mandara Beetel Maqdis kana seenaa hogguu nuti jenne mee yaadadhaadha. Fakuluu minhaa. Fakuluu duuba isin nyaadha. Minhaa isii tanarraa mandara Beetel Maqdis tanarraa nyaadha. Samaraa isii tanarraa nyaadha. Haysu shi'tum. Haythu shi'tum. Bakkuma feetanii nyaadha. Ragadan. Akla ragadan jechuun nyaata bal'aa ta'e nyaadha. Nyaata bal'aa ta'e nyaadha. Hogguu nuti jenne san mee yaadadha. Wadkhulul baaba. Wadkhulul baaba. Hulaa Beetel Maqdis seena. Hulaa Beetel Maqdis seena. Wanni seenneef hin jiru hulaa qubbaa jedhama. Baaba hixxaa jedhama. Baaba hixxaa jedhama. Hulaa qubbaa jedhama. Hulaa Beetel Maqdis kana seena. Sujjadan. Sujjadan. Sujuudoo haala taataniin jechuun. Sujuudoo haala taataniin jechuun kun namni sujuuda haqiiqaa sujuudaa seenuun hin mijaa'u. Kanaafuu maal jechuudha? Gadi godhatoo haala taataniin jechuudha. Rabbii kanaaf ibxiqqeessoo haala taataniin seenaadha jechuudha. وقولوا حطة. وقولوا حطة. وقولوا جلا حطة. دوبا حطة. wanni nuti si kadhannu wanni nuti sirra barbaannu waquluu jedha hixxatun mas'alatuna maxluubuna jechuudha. Barbaadamaan keenya takka kadhatamaan keenya dilii nurraa buusuudha jedhaayi. Diluma nurraa buusuudha jedhaayi. Wanni nuti si kadhannu wanni nuti sirra barbaannu dilii nurraa buusuudha jedha. Bifa kanaan sagalee kana kennaa akkasitti seenaa duuba. نغفر لكم خطاياكم. Nuti duuba isinii fi araaramna. Khaxaayaakum jamu khaxiyyaa jedha. Dilawwan teessan nuti isinii araaramna. Dilawwan teessan nuti isiniif araaramna duuba. Bifa kanaan deema. وسنزيد المحسنين. وسنزيد دوبا نتي دوبا نئدانا وسنزيد المحسنين ورين غاري دلغني نتي ندبلا على إسانهم غاري إسان دلغن سنرة ندبلا في نئدانا في. فبدل الذين ظلموا. فبدل دوبا نججيري الذين ظلموا ورين لبو إساني ميدان نججيرا قولا جتش ججيرا غير الذي قيل لهم. جتش سني خائسان جدأم خاننتين جتشو خائسان جدأم خاننتين جتش ججيرا جتشو خائسان جدأم خاننتين جتش ججيراني بفخانة جتشو جتش إسان جدأم خاننتين جتش ججيرا جر خندوبا ميكامتي هو جنة ميكامتي جنة ميكامتي جنة سلان وعد قال إني قاليتي جرا وسندز المحسنين جيجرا إسان دلغن سنتي إسان براتي رد بلافي
kanaaf warreen gartanii hadiisa yoo fassarree warreen Allah gabbaran akka waan Allah arganitti Allah gabbaran anta abdallah kannaka taraahu fa lam takun taraahu fa innu yaraka yoo fassar warreen gartanii Allah gabbaran akka waan Allah arganitti Allah gabbaran saniif nuti fuulduraaf ni daballaadha. Jechi isaan jijjiiran kun hami yoo jenne jechi isaanin jedhame akka dabretti hir'atun jechuudha. Dili nurraa buusuudha wanni sirra barbaannu wanni kadhannu. Isaan maal jedhan habbatun fi sha'aratin faajaa. Amma soo maal jedhan akka riwaa biratti Rasuul alayhi salaatu wassalaam kaasutti dilii nurraa buusuu osoo hin ta'in namni biyyattii manguddoonni teenya dadhabdee amata 40 achitti haratti dhumtee biyya duraan bulchaa jirtullee dhabdee haaya lubbuu ifillee dhabanii rakkoon kun nu mudatee jarri immoo ganama nima yaa'anii galgala immoo achi deebi'anii dhama'aniitu jechuun biyya san keessaa kan baane rabbi godhee har'a immoo taayitaa tana ilmaan isaanii kanaa kennee nabi jechuu kanaan durfamnee biyyattii tana eega seenne boodan wannummaan dilii nurraa buusuudha si kadhanna san sirra barbaanna rabbiin jennuuf hin jiru. Nuti amma olaantummaa qabna. Kanaaf waan ta'eef biilaa keessatti firii jirtu jechuudha. Daanuun isa nyaattu waan ta'eef kanaafu jechuudha hinxaa qamadii irdaataafaa biyya tana gartee deebifnee ijaaruudhaaf waa hedduu nu haajamsiisa waan ta'eef bifa kana barbaanna jedhaniiti jecha jijjiire jarri duuba kara qamadii deebi'e duuba jira. Jarri jaruma fitinaati ammallee rakkoo uuma jiran duuba rakkoo uumanii jiran jechuudha. Duuba maaltu argame amma ganaa isaanirratti فأنزلنا nuti duuba ni buufne على الذين ظلموا akkana laal mee ibnu qayyim maal jedhe yoo jenna ayya nutemiyaan maal jedhe ayya maal jedhe ayya nuunul yahudiyya laamul ash'ariyyaa jedhe istawaa hogguu jan istawlaa jetti amma warri abaashintu warri ashaa'iraa jahmiyyaantu laam dabalte bakka waawattiisanii laamul ash'ariyyaa kanuunil yahudiyyaa jedhe amma hixxatun bakka jedhamu kana xa'aa masilaan amma inni kun asitti idgaam kan godhan nuun bakka tana buusan kanuunil yahudiyyaa jartin jijjiire jire jechuudha. Guuja harfuma takka jijjiiran hiikan isaatiin ni jijjiiram. Kanumaafu waan fabaddala alladhiina zalamu qawlan ghayra alladhii qiila lahumidha fa'anzalnaa duuba nuti ni buufne ala alladhiina zalamuu warra lubbuu isaanii miidhasan irratti nuti ni buufne jedha. رجزا من السماء دوبا عذاب بوفنيچو سميرا عذاب سميرا اسانرت بوفنيچو مالي في عذاب ننزل جي طاعوني خناتو دوبا غاريدا اسانرت بوفميچو كان محمد عليه الصلاه والسلام يؤتي ان هذا طاعون ريز وبقيه عذاب كذب بأناس من قبلكم خجوها خنافو طاعون تغلكسي بر عذاب نكون عذاب نكوني طاعون جان كان ركوبا طاعون جان كان من الطعن الرافو لما جاء جيراني ركوبا بكهور كيتوتي نما بو اكا مانشا يوخا الله جان كانت نمرتبا اكا ركوبني توكو قريلا خجا مدفيتا ونمي جوساني ميتي اني طاعون بفكسي ديما بفتي عمل اني كابوساني خنافو جيتو طاعون كان ربي سبحانه وتعالى اتغلكسي جيتو جارتين كوني jecha jijjiiruu bicha ollee osoo hin ta'in hujillee jijjiiran jira. Hujiin kami silaan sujuudatu isaaniin jedhamee mire sujuudatu isaaniin jedhame. Sujuuda sanis har'a hudduudhaa baanuun jechuun gaa waraana har'a gartee to'annaa guddaa argamsiisa. Kanarratti waa sirrii miti. Fadakalu yazhafuun alaa astaa'ihim jedha Rasuul alayhi salaatu wassalaam. Kanaafu hudduun shorroqaa seenuu danda'u. Hudduudhaa barra شرقون ويجاني بكسين لي جيراني جيراني هجيل لي جيراني جيراني جيتش أفان جامون لي جيراني وان جيراني جيتشا نوتي ورين لبو إساني مي إساني رتي ورين كافر خان رت عذاب سمير را إساني رتي بوفني جيت خالد نفيني دوبا أمكان أنغتي حكومتي كتي
والقتيس خالين سبحانه وتعالى مالك جد بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون وان إسان دوبا دين الإسلام كان الرا بهني بججا قالي الله الرا بهني بججا أكست عذاب الله سبحانه وتعالى نتي إسان بفنتي طاعون دغونه دچي تنرا أبم سينيجو طاعون كوني دكوبا هاماغا بفخاناني akka gartee dhullaa fi kanatti bakka hurkitu nama dhufa jira Rasuul alayhi salaatu wassalaam yooni fi innaa rakkoo inni qabaatu qaamni namaa kun buqqa'eetuma namarraa bu'a jedhan duuba jechuudha foon kun jechuudha. Kanaafu yooni fi gartee rakkoo laalaan kunis ni laalataa. Kanaafu ibidduma kana irratti naqanii akka wanti waa xiqqishoo hadaf ji'uu fakkaata jiranii kanaani addunyaa tanarraa galche duuba jira sanduuqa. إن شاء الله شيخ. Gaarii.